Na yaaddeessu lubbuun xiyya gaafa qabsutti makame duute miidhaa gaagama dhufu kamiyyuu namni yeroo hedduu nan jedha namni na dirqisiisee qabsoo kanatti na galche hin jiru filadheen itti seene filannoo hedduun qaban ture waan baay'een baradhe bakka fedhe hojjechuu hin danda'a bakka fedhe biyya fedhe jiraachuu hin danda'a addunyaa irratti biyya fedhe hojii kana anatu filate namni na dirqe hin jiru yookiin immoo hojii biraa dhaburraa miti biyya kanatti deebi'ullee anaaf filate osoo namni hin deebinnaan jiru kana gaafan qabsootti seenen lubbuu tufee lafa kaaneetti seene jechuudha. Sadarkaa amma jirutti sadarkaa biyyi sun amma keessa jirtutti anasii bahu jechuun uummata Oromoo ganu jechuudha. Hin jiru abbaa fedheetu ija diimeessa malee. An beektaa humni xiyyaamata 33 deemtu kana keessatti waan baay'een hojjedhe sakandii takka illee hin gaabbu takka uummata Oromoo hin ganne takka waan beekaa waan uummata Oromoo miidhaan hojjenne ittiin boonaa jechuudha. Amma Oromoon wajjin haasa'u kana yoon du'e hin gaabbuwan hammaattuu azaabuman seena rakkoon hin jiru. Kanaaf uummata keenyan ka yaadni isaanii naa gala waan tokko beekuu qaban qabsaan ni du'a. Qabsoon itti fufuu gaa'e ta'aa miti. Hayilee Fidaanii du'e qabsoon itti fufe. Baaroon du'e qabsoon itti fufe. Buruusoon du'e qabsoon itti fufe. Nadhiin ni dhaamsiifame. Jamarroo walee ni ajjeefame itti fufa. Sadarkaa amma irra geesse kanatti immoo taakkuu takka du'a Sudaaniif duban deebiin. Abbaan as bokkaanetti qabsaa'ota as bokkaanee angorra turraa tokko angorra baana jiru abdii kudhadhu maaliif tokkoffaa nu kunnu kanurra hammaatatti dhufa biyya kana. Ogoo kana. Lammaffaa immoo nama akka kiyyaa kanas bokkaa'uun hin danda'amu. Hin danda'amu. Minnesotaan deebi'u torban kana keessa mucaa kiyya ilaaluu nan deema. Garuu torban kana keessa nan deebi'a. Kanaaf nama booda jiruun tiyyas duuti tiyyas Oromiyaa keessa akkuma gaaf duraa jette. Kanaaf uummata keenyanis baay'ee yaaddeenaan jira.